Magaalaa Adaamaatti dorgommiin gannaa gareewwan kubbaa miilaa gidduutti taasifamu eegale. Dargaggoonni yeroo gannaa fi boqonnaa isaanii iddoo hin malletti akka hin dabarsineef wal dorgommichi qophaa'ee jedhan itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qabato. Hariiroo hawaasummaa dargaggoota gidduutti cimsuun miira wal gargaarsaa fi tokkummaa uumuu akkasumas tola ooltummaa irratti akka hirmaatan kakaasuunis dhimmoota kaayyeeffame keessaa ta'uu eeran. Ispoortii gannaa karaa adda ta'een jalqabsiifne gareewwan hundinuu dargaggeessi hundinuu iddoon malle akka noolle iddoo itti bashannanuu danda'u hawaasummaa isaatti cimsuu danda'u walii wajjinis wal baruu danda'u sabaaf sablammiin hundinuu itti wal argu waan ta'eef tokkoffaa oolmaa dargaggootaa kana cimsuudha jechuudha. Inni lammaffaa yaa'u ispoortii akka hojjetu dargaggeessi qaama qalbiidhaan akka jabaatu akka cimu ganna kana karaa guutuu ta'een ispoortii irratti akka inni dabarsuu danda'u bakka hin taane akka noolle qaamaanis akka cimu ispoortiin yaa'u jaalalaa tokkummaa cimsa waan ta'eef kaayyoon inni lammaffaa isa kanaadha. Gama biraatiin karoora akka waajjirichaatti sochii ispoortii babal'isuu qabame milkeessuu keessattis dorgommichi gahee bahataa himan. Kaayyoon inni sadaffaa akka waajjira keenyaatti karoora ispoortii irratti qabannu milkeessuudhaaf hojii hojjechaa jirrudha. Karoora sana keessaati ispoortii qaamni hawaasaa hundinuu ispoortii irratti akka inni hirmaatu keessumattuu dargaggeessi barnoota isaa gaafa xumurateetiin hin galu kana sammuun isaa waan adda addaatiin gara hin taanetti akka hin deemne ispoortiidhaan akka inni cimu taasisuudha. Karoora keenya milkeessuuf jechuudha. Inni biroo jechuudha. Miseensota koree qindeessituu wal dorgommichaa keessaa kanneen Adaamaa Broadcasting Service dubbise gama isaaniitiin sagantichi taphattoota sadarkaa Premier League fi dorgommiiwwan biyyaa akkasumas naannootti qophaa'an keessatti taphatan dabalatee dargaggoonni magaalattii hedduun kan itti hirmaatanidha jedhan. Dorgommii kana irratti liigota adda addaa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti geggeeffaman irratti hirmaatan argamuun taphatu. Fakkeenyaaf Premier League irratti kan taphatan keessaa Kanaan Maarkinee, Fu'aad Farrajaa, Manaaf Awwal akkasumas kanneen biroo dhufaniiru. Akkasuma immoo Super League irratti kan dorgoman dhufuun yeroo isaanii nu faana dabarsaa jiru. Baay'inni hawaasa daawwatus baay'ee dabalaa jira. Bakka qaamni nageenyaa hin jirretti ofuma seera kabachiisaa wal dhaggeeffachuun socho'ama. በዲሲፕሊን በሆነ መንገድ እየተከታተሉ ነው የሚገኙት። akkuma kana dura taasifamaa ture dorgommichaa wal maddii hojiilee tola ooltummaa adda addaan raawwannaa ibsan. ዓላማውም ደግሞ ስፖርትን ለበጎነት ሆኖ የተለያዩ ድጋፎች Kaayyoo waliigalaa sagantichaa keessaa tokko ispoortii tola ooltummaaf fayyadamuudha waan ta'eef keessumattuu guyyaa xumuraa irratti barattoota harka qalleeyyiif meeshaaleen barnootaa ni gumaachamu. Maanguddootaafis uffata adda addaa walitti qabuun ni ilaana. Ayyaana sababeeffachuunis harka qalleeyyiin ni deeggaramu. በጎ አድራጎት ስራም ይሰራበታል። አቅመ ደካሞችን የሆነ ነገር የጎደላቸውን ተማሪዎችን የምንረዳበት እንትን ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለከተማችን ለአዳማ ተስፈኛ ተጫዋቾችን ከታች የምናሳይበት ውድድር ነው። dorgommichi yeroo keenya iddoo hin taanetti dabarsuu irraa dhoorkuu maddiitti muuxannoo horachuu fi kilaboota adda addaatiin filatamuufis carraanuuf uuma kan jedhan immoo dargaggoota dorgommicha irratti hirmaatan keessaa kanneen dubbifnedha. Sagantaan kakkanee qophaa'u faayidaan qabu taphannoonni kilabni hin seenne asuma kilaba seenuuf baay'ee carraan kenna. Baay'ee taphattoota baay'ee ደግሞ bahanii jiru kilaba kana keessa dorgommiin kun baay'ee gaariidha. Itti fufuu qaba jedha. Dorgommicha irratti gareewwan 32 ni hirmaatu jedhameera.